ሰው ያገኘው ነው። እዚህ ጋር ማን አለ? አቡካ ፉዲ ተማሪ የግባችን ቦስ አለ። ታም ይባላል። የቅርቡ ወዳጅ ጥላትም አለኝ። የሩቁ ገላለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማን አለ? እዚህ ጋር ብራዘር ሰላም በለኝ። ለማዘር ነው የሚልከው። ጓደኞቼ ናቸው። ብራዘር ይኸው አንተ ማለክ ሰላም በሉት ማዘር። የሶማሌ ጓደኛ የሀገሬ ሰው ነው። ጀልዶ ነው የሚባለው። ከየት ነው መጣ? ጎጃም። ከጎጃም አይደለም። እሱ ከቦንጋ ነው። ጅማ እና ቢዘንቴ ከጎንደር። አንተ ከየት ነው መጣ? እኔ ከጎንደር ነው የመጣሁት። ጎንደር ነው መጣ። የት ቀበሌ? ከመይሰው ሀገር ጎንደር። ይሄ ሀብታሙ ነው። ቤተሰብ ነው። ሀብታሙ ደቻሳ። ይሄ ከሐረርጌ ነው። ሐረርጌ የሚታወቀው በፍቅር ነው። ከወሎስ ሶማሌ ኤሪያ ውድ ጀማዎች ናቸው። ጃኬት ውሰድሽ ተዋወኩ ነው። እኔ ከቦረና ክልል ነው። የእንግዲህ ዶፍ ዘኬንያ ና እናንተ ስኬት ናቸው። ምን የሚባል ቡታጅራ አንተ ሶንድም አዴ አንድ ላይ ሆናችሁ ነው አንድ ላይ ብትቀመጡ። ይሄ ተገቢ አይደለም። መንግስት ይሄንን ነገር ነው የሚፈራ። የሚተዋወቅና ከአንድ ኤሪያ የመጣ አንድ ላይ ሲቀመጥ የሆነ አይዲያ አለ ብሎ ስለማስብ ማለት አከናታውጌ ማልቱ ሲትደጋማ ማሊ የሰራዱ ማሊ ቀራ ነሚ ናኖ ኦሮሚያ ዱፈ ረቋሳ ሜ ረኮ ኬዋሳ ማሊ ባሊ ኢብሰዱ አይጌ ይሄ ንግስት ትባላለች። እቺኛ ደግሞ ሜሪ ትባላለች። Where are you from coming area environment? I know this environment. Kun kaisa nagartan bakka library jedhama naannoo gibbii kiyya keessatti area ko me osi esirraa dhufte me አሚን godina qallam wallagga magaalaa Dambidolloo gibbii kan keessatti hagan turuu keetiin qabxee hagan fiduu kan keetiin maaltu sitti dhagahama? Yeroo amma waggooti darbanii guyyooti darban jechuun waggooti darbanii ji'ooti darbanii sa'aatii namnu walirraa qabnu walitti dhufeenya qabnu guyyoota ta'aniiru. Waan kanarra maaltu sitti dhagahama jechuun yaada sammuu kan keessaa burqisiisime. Mooraa kana keessa erga nufeetii egaa hin beektaa. Barnoota yuunivarsiitii kanallee hin beektaatis gadi fageenyaani. Obboleessa koo ni ulfaatti. Ni ulfaatti haqiidha kun. Amma baay'ee. Ooyee gatii kaffaluu qabda waa'uma kana keessa darbuuf. Gatii guddaa kaffaluu qabda. Laffa'uu qabda. Dadhabdee macaafni qulqulluun illee maal gatii dadhabbii keessanii nyaadhaa jedha. Wayyoo dhugaadha kun. Kanaaf ደግሞ እየመጡ ያሉ ጓደኞቼ ናቸው። እስኪ ከየት ነው መጣችሁ? ስለኔና ስለናንተም ንገሩ። እናንተ ለታምራት ምንድን ናቸው? ታምራት ማለት የዚህ ግቢ ድምቀት ነው። ባይዘዌ ታምራት ከዚህ ግቢ ጠፋ ማለት እነዚህ የምታያቸው ዛፎች ባሉበት አይቆም ማለት ይደርቃሉ። ላይክ ዛት ማይት ይችላል። የፕላንትና እንደ ዲፓርትመንት ፕላንት አይደለም ባይዘዌ እኒ ኩን ደግሞ ኤሪያ ኪያዳ ናኖ ኦሮሚያ ራ ዱፌ ሳ ሜ ሀል ጅሩፉ ወኖ ሰኒፍ ከና ዋይ ኪያፍ ከሰኒፍ አካ ባይ ጭማፊ ነመ ጃቤሳ nama nuufis abdii borii jennee abdannuudha waan ta'eef nama baay'ee guddaadha. Nama boru addunyaa kanaaf waan guddaa oomishuu danda'u jennee yaadna. Asumaan hamilee akka nuu kennitanii fi nu jajjabeessan jechuudha. Mee hagamma gibbii kana keessa turu haala qabxiidha fi wantoota adda addaa sun qunnamiif gibbiin maalidha jechuun yuunivarsiitiin maalidha siif? Laayifiin gibbii baay'ee laayifii akka ati jiraattetti beeta. Laayifii gibbii qalal gootee yoo jiraatte qalal jetti yoo ati guddiste immoo sitti guddata waan ta'eef haala gibbii keessatti jireenya dhuunfaa keetii geggeessu osoo hin taane sooshaal laayifiidha. Jireenya hawaasummaatu jira, jireenya hiriyaa wajjin, jireenya doormii, jireenya laayifii kaaffee, jireenya kilaasiitu jira waan ta'eef baay'ee namatti tola. Akka kootti waa guddaa irraa baradhee jechuu barbaadeeti. Gaarii mataa dhiira jabaadha. Inni kunis hiriyaa kootidha. Eessirraa dhuftee mee haaluma gibbii kanaaf waa'ee kiyyaaf kan keetii fi haala jireenya kanaa mee haaluma xiqqaa tokko mee haaluma beektu mee madaaliidha waanuma xiqqaa tokko yaada naaf kenni. Ani ilma Oromoo godina Baalee kan dhufe yoo ta'u. Woyyoo. Asuma mee goota keessanis dhiifama waliin goota Baalee eenyudha? Mee kiyyaa godina Booranaa irraa dhufe Shalaqa Jaatanii Alii jedhama kenna. Inni Shalaqa Jaatanii Alii maal fa'a ibse baradhaa
yeroo bonii dhufe horii keessan gurguradhaa qarshii keessan baankii ol keewwadhaa hospitaalaa fi istaadoomii adda addaa fi bakka beekumsa ta'an irratti xiyyeeffadha wanta jedheef amma shalaqa 60 jedhanii ibsan. Mee ati haala naannoo Baalee irraa dhuftee fi mee goota Baalee fi haaluma jireenyaatiin laayifii gibbii kan keessatti eenyummaa kan kee haga dhiqa tokko naa ibsime. Okey, akkuma beekamu Baalee keessatti qabsoon seenaa keessatti qabsoon Baalee irraa akka eegalamte kan dubbatamu. Mataa dhiiraa. Baalee keessa gootuuwwan baay'ee jira. Gootuuwwan jiru keessa Waaqoo Guutuu, Alii Cirii, Mataa dhiiraa. Hussein Bunee fa'aa isaan tokko. Eshi. Nutis qabsooma isaan irraa dhaalleen qabsoowwan amma dura dabre. Qabsoo wayyaanee waggaa 27 uummata keenya cabsaa ture. Isaanirraa dhaaluudhaan injifannoo argamsiisnee turre. Kanaafiyyuu dhalataa Baaleeti amma immoo kan argamu as Mooraa Hawaasaa Kolleejjii Agriikaalcharal jedhamudha. Dipaartimentii kee ammoo ikoonomiksiidha jechuudha. Gibbii kan kee turseetti waanuma gibbii kan keessa si qunname mee barnooti maalisiif yookiin immoo akkamitti ibsita? Barnoonni barnoonni gibbii akkuma beekamu baay'ee ulfaata. Mataa dhiiraa. Garuu jabaannaaniin wanti hin danda'amne jiru. Amma waggaa 3 kana keessatti chaalenjiin guddaa jira. Dandeennaan garuu cimtee kaayoo kan kee beekte taanaan dammoo bakka ittiin dhaqqabne hin jiru. Kanaafiyyuu numa danda'ama jechuudha. Mataa dhiiraa obboleessa godha deeggaruu keetiin baay'ee galatoom. ይሄ ጓደኞች አሁን ዜርፎር በርቶ ለቡና የሚሄዱት ናቸው። በቃ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተለመደ ነገር ቢኖር አንድ ሰው ዜርፎር ከበላ የሚያስታውሰው ወይ ደግሞ የሚፈልገው 3 ብር ነው። 3 ብሩ ዜርፎር በጣም ጠቃሚ ነው። because you are food is of the ዜርፎር quality everything you are drink quality of the cough yes ሎ ይሄ የመማርበት ስኩል ነው። ይሄ ደግሞ የሚታዩ ስኩል ነው የመማርበት ስኩል ነው። ይሄ የዲፓርትመንት አካባቢ ነው። የኔ ስኩል እቺ ነው የምትባለው ሁማን ኑትሪሽን ስኩል ነው የምትባለው። ይሄ ስኩል ነው። ሪዮታ ኮሜ ኢሰን ናኖ ከሚራ ዱፍተኒ ግቢ ሐዋሳ ካን ከሰቱሩ ማልቱ ሰን ዳጋሜ ሜ ሀገማ በረቶቲ የዱን ኢሰን ጀላቲ ኩፈኒ ቀብጢዳን ደመኒ ኢሰን ሀገማ ሲተፉን ከሰን ገቲ ጎስ ከሚ ከፈልተኒ አሲን ባታሜ ሃል ጅሩፉ ያዳ ዲቃ ቶኮ itti qophaa'uun jiru wantuma itti qophaa'uun hin jiru yaaduma dhiqa tokko waanuma sammuu kan kee jiru itti xiyyeeffadha dubbadhme yaada wayinaa dhiyeessa fakkeenya jalqaba odeeffannoo dhabuurraa kan kee ijoollee baay'een gara manaa deddeebi'aniiru. sababii Dubbisa dhabuurraa kan kee dubbisa dhabuurraa informationii soft copy midhaamni jiisirraa fudhachuu dhabuurraa kan dhabuurraa kanaaf saniif garuu warri fireeshii booda እንተ ጋራ ፎቶ የምታየው የስኩል ፍላግ ነው። እዚህ ጋር ማን አለ? ጓደኞች ናቸው። ማን ነው ቀረ? እኛ ነን። ሀላ ግቢ አንከስ ሀልከሚና ገመቱ እንደንዴ ለመገብትር ኦቦሌሶ በረቶት በክስ ቡኝራ ዋን በረቶት በክስ ቡኝራ ያ አፍታሙ ይባላል። አፍታሙ ነው። በረቶት ሀረት ሄዳ ከናፉ bakuma jirtan hun dhagataa wol jedhames mata dhiiraa bakka fudhatamte bakka jalmaan bate meeshaan keessa ispoondan dhiqaninu walti maxxansi wanni kallachuu wombarichi walti maxxansi maaliif jette achii booda ati gam kanaan ta'e yookiin gam sun hin ta'e maaliif barbaadde kunoo taa'e taa'uu fida ati dammoo wombarichi as gulees maan Isma anak besa lama cuma tasnya asik ya ini wali gal tinggal nak kami wali gal lah koi amakan ama jidduutti nambisu as jidduutti kufnaan am riyota ko bukkeen jira me maaluma gibbiyaan keessa turuu keessa me maaltu sanii dhagaame jechuun gatii gosa kamii kaffalteeti gibbiyaan keessa hagan turte barattoota kuma ja'a keessa barattooti gara 2,000 wayii guffamamanii jiru jedhanii kaansulootii natti himan me ati nasitti hafuu kee gatii gosa kamii kaffaltee asitti hafte me akkamiin dabartan namiin darboo irratti walii galatti gaafa yeroo gibbii kana fireesh taanee gallu gara barataa 6,500 taanee galle yeroo ammagiin kan jiru barataa gara 3,200 moo 100ti barataan gara 2,000 wayii hunda akka guffamanii yookiin immoo biyyatti galaniiti am kanirraan kan hafe nuun as jiru kuyyuun kabaja waliin kennin yookiin immoo gatii laanneeyyuu barnoota hin beekne mee asirratti ati gatii gosa kamii kaffalteeti kaa gama gibbii kan keessatti mooraa kan keessatti haftee jirtu Ati maal kaffal? ati maal kaffal waan Gatiin nu barbaadde birri birri koy am yaadi sarraati soorata kaafee dandeenye
tokko. Dhagaggaa. Dhagaggaa. Isa obsineetuma nyaanne dabarsineerra. Mataa dheeraa ishi. Kaanii fi laabireerii sa'aatii 24 qo'anna. Wayyoo. Sa'aatii 24. 24 miti. Sa'aatii 2 qofa rafa garuu. Sa'aatii 24 gaafa fireeshii. Ishi. Sa'aatii 24 yoo hirribina qabu gadi baay'ee bishaan luka keessa kaawwadhe shaaworii fagalee deebi'a. Bakka haala saniin qo'annaa. Waa'ee kan kee irratti baay'ee naa galee jechuun hagan gatii kaffaltee barnoota qabxiin kan kee meeqa akka ta'e natti himuu dandeessaa? Qabxii ammaa 399 qaba. Wayyoo akkamiin Horii fiduu kiyyaa baay'ee. jechuun qabxii ta'e hagammaa galmeessan keessatti maayinesii tokko qofaa qabda jechuudha. Kana jechuutti amma akka Oromiyaas ta'e akka Dabuubii keessa akka nuti ittiin boonu dirribaadha jedhanii yeroo ammaa qabxii meeqa fide dirribaa eenyuti leencoo dirribaati. Leencoo. Qabxii meeqa fide 41 fide. Fakkeenyaaf ati isa bakka bu'attee yaadda isa jechuun akka isaa qabxii kana ni galmeessi jettee ni yaadda. Nama bakka bu'aallee dheen dubbisu ofuma bakka bu'ee dubbisa. Garuu foorii fidadhee yaadaa ture garuu 399 qaba. Foorii hin fidadhee amma. Mataa dheeraa asirratti baay'ee galatoom kanaan na deeggaru kan kee. Ilmaan yeroo hedduu gatii hedduu kaffalanii tasiin ba'an jechuudha. Fakkeenyaaf inni kaafee irratti kaase kaafee ni dhangagga'a kan inni jedhee nyaate kan dammoona dhukkuba hidhee galeetti jira. Sanarra mana ta'ee umrii malee fuudhee yookiin bakka suusota adda addaa haarota adda addaa jira. Kun garuu dhangaggaa sun darbuudhaan sa'aatii 24 laabireerii keessa seenuudhaan qabxii 399 fiduu isaan baay'ee simboona obboleessa koo. Jabaadhus waan hedduus irraa eegama. Bor nami biyya kana bulchu siidha beeka isa kanaadha beeka isa kana kun. Na waraabne. Yaada mee haaluma gibbii kan keessa turtii kan kee maal faa dalagde? Maal jettan? Maal dalage? Penshiniidha. Penshini. Maali? Yeroo kaaffee sa'aatii isaan dabarsu. Yeroo kaaffee sa'aatii isaa hin dabarsu. Kudhanii walakkaatti jalqabaa kudhanii walakkaatti seenan. Dabala barattoota hedduu gibbii kan keessa ari'anii baasanii ati hagamma gibbii kana keessa jirti. Mee gatii gosa kamii laatteti kan gibbii kan keessatti hagamma jiraachuu danda'u? Ani immoo buddeenuma Lukaasii nyaachuu kooti. Eeshi kan biraa. Maal? Sa'aatii torbatti laabeeriidha galuu kooti. Kan biraa hoo? Kan biraa moo? Kan biraa bakka hin gaafa. Qoy ittiin dabalaa kan isaa. Eeshi haaluma jiru yaada nu. Inni kun immoo chiifota gibbii kana keessaa qorichaan tuqee nyaatee fixee doormitti geessee bokkome. Kanaaf areedii isaa akka bosonatti qabaye. Kun maal fakkaata obboleessa koo? Fakkeenyaaf inni bajaajii irratti maxxanfameeru suuraa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo fakkaata. Wayyoo asumarratti kun immoo dipaartimentii kootidha. Human Nutrition jedhama. Kanarraan kan ka'e kun immoo haala nama qabsoo Oromoo keessa ture. Nama Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa jirudha. Yaada isaati. Kun immoo kilaasan itti baradheedha. Kilaasikoo kaanaadha. Yuunivarsiitii Hawaasa Yuunivarsiitii Human Nutrition Dipaartimentiin baradhee. Akkuma isaan ilaaltan ispoortiin kanaadha. Kilaasikoo kana ture haala kanaan ta'anii. Deeboosii ishee yoona. Obboleessa koo naannoo kamirraa dhuftee yeroo ijoollummaa keessanii yookiin dargaggummaa keessanitti gaafa biyya jirtu tapha gosa kamii taphattu? Fakkeenyaaf kan nuyi dhufne Wallaggaa lixaarraa dhufne achi keessa yeroo ijoollummaas ta'u yeroo sargii kan sirbamu jira isa keessaa yoo sii taphanna ta'e maal jettee boosi ishee yoona irraan natti loosaa jalaan irraan maal jettee boosi ishee yoona irraan na sossobaa jalaan natti loosaa jettee boosi ishee yoona maal jettee boosi ishee yoona. Kun immoo doormii kiyyaadha jechuun doomitariin gibbii kana fakkaata. Kunam G1, G0, G1, G2, G3, G4, G5 jechuudha. Kunam kan yuunivarsiitii keessatti galu. Lakkoofsi koof doormiin koo kana fakkaata amma si waa agartanuu doormii kiyyaadha lakkoofsi kiyyaadha. Biyyaa kiyyaadha immoo isa kanaadha. Kun doormiin kiyyaa kana fakkaatti. Kun doormiin koo yaadaami Tamme.